Shuu edaa soidhama ani hojii qabu marge hojjedhee jiraadha. Wanta yaadamne waan inni qopheesse kana baankii Awaash irraan ta'eeti ana gammachuu guddaan dhaga'ama. Gizee hundaa harka namaa laaloo doon ta'e nutis jijjiiramnee hiyyeessa keenya afafoo gargaaruu akka dandeenyu waan inni waa gargaaruu jedha. Ishi duraan dursee rabbiin kennaaf humna kenna alhamdulillah rabbil alamin jechuu barbaada. Tiansiamo bankin Awaash manajementiin banki Awaash deeggarsa akkana hawaasa ofiitiif akka qaaliif qaama midhamtootaatiif deeggarsa bareedaa kana godhu isaaniitiin galatooma jechuu barbaada. Tianso ammoo bulchiinsa magaalaa kenna manajementoota bulchiinsa magaalaa kenna hawaasa isaan deeggares namoota qindeessitoota sagantaa kana deeggaran hunda isaaniitiin rabbiin isin haa kennu jechuu barbaada. Amma kan kiya bulchaa isheetiin abiti qaamni dhama jalachuun hin argu maatii baay'ee qaba deeggarsa tokko illee kanaan dura magaalaan kun naa godheera rabbii gaditti erkoma bulchiinsa magaalaa kana naa godheetiif rabbumaan adhaan baaneerra rabbiin isin haa kennu waan isin haa kennu dabalee waan isin haa kennu jechuu barbaada. Ishi anillee maqaan kiyya Taaganyuu Urgeen jedhama. Jiraattuu magaalaa Nageellee Arsii ganda duwwaa tokkooti. Guddaa Awaash baankii kana guddaa galatoomfadha. Galata guddaa isaanii kenna. Karaa amantaatiin godhanii karaa amantaatiin ta'anii asitti gargaarsaaf nu waamanii muluma kennaa akka nu gargaaranii fi ammoo deebi'anii gandarratti mana irratti gaadaa keenya keessa oduunaaf ni eenyuun tara jedhanii asitti walitti nu qabanii gargaarsa nu godhuu isaaniitiin guddaa isaan galatoomfadha baankii Awaashii kana. Kanaafu ammas taanaan biiroo hawaasummaa keessatti namoota baay'ee kan gargaaran hin jiranii warra qaamaan dhabaniyyuu warra bilbilaan dhabaniyyuu qaamaan haga manaa deemanii mana dirasii deemanii humna isaanii aarsaa godhanii ka'anii irra deemanii barbaadanii biiroon hawaasummaa ummata eenyu tara jedhanii gaadaa isaanii keessa seenanii baasanii akka asitti gargaaramnuuf gargaarsa waan nu godhaniif guddaa isaan galatoomfanna. Keessattuu Awaash baankiin guddaa nu gargaare. Ammas rabbi isaanii haa kennu haa horan haa bulan jedhee isaan galatoomfadha haa galatoomanii. Giyya Fayyisaa Arbaa jedhama. Magaalaa Nageellee Arsii manni kun manni amantaa kanaa fi baankii Awaash indoom deeggarsa akkana arganne hin beeknu akka magaalaa kanaatti jechuudha. Deeggarsa kana arganne hin beeknu baankii Awaash mana amantaa kana haa galatoomanii jedha. Irraa kaafee ammoo waldaan qaama midhamtoota jira hawaasummaa magaalaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii haa galatoomanii. Hussein Irpoo jedhama. Itti gaafatama baankii Awaash damee Arsii Nageelleetti. Har'a akkuma beekamu baankiin Awaash dhimma hawaasummaa irratti bal'inaan hirmaata. Hirmaannaa isaallee asiin dura irra deddeebiidhaan beekna. Akkuma biyyaatti akka magaalaa keenyaattis waan sirriitti beekamu waan ta'eef sanuma irratti immoo har'a ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan warroota harka qalleeyyii namoota 50 gargaarsa garaagaraa goona jenneeti har'a asitti argamnee jirra. Nama 50 fi qarshii gara 300 fi achi ol waan ta'u nama 50 fi warroota harka qalleeyyii ayyaana yeroo kabajan karaa baankii keenyaatiin deeggarsa akka kennuuf asitti argamne. Kanaaf gammannee irraa ardhas borus baankiin keenya baankiin Awaash uummata wajjin akka jiru agarsiisuuf asitti argamne. Borus uummata kana wajjin jirra uummata kana wajjin hojjetaa jirra waan ta'eef itti fufneet deemna jennee yaanna. Karama kanaan immoo bagattiin isin ga'e jechuu barbaada. Ittaansuudhaani Awaash baankiin Awaashii akka qaama uummata kanaa ta'etti akka dhaabbata uummata kana wajjin hojjetu tokkotti sagantaalee garagaraatti uummata kana bira dhaabbachuun dirqama akka ta'e namanna. Kanumarraa ka'uudhaani sagantaa kana ayyaana Tsooma Hiikaa sababeeffachuudhaani lammiilee keenya wajjin kabajuudhaaf sadarkaa biyyaatti bajata guddaa ramannee sagantaa akkasii iddoo garagaraatti raawwachaa kan jiru yeroo ta'u qaama sagantaa kanaa kan ta'e magaalaa Arsii Nageelleetti naannoo birrii 300 ramannee namoota 50 ta'anii fi deeggarsa
zayitii daakuu fi akkasumas maallaqa callaadhaan kan kennamu jechuudha. Qabannee isinii dhufuu keenyatti gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Gara fuulduraattis sagantaalee wal fakkaataan akka itti fufanii asumaan isinitti himuun barbaada. Ayyaana gaarii fayyaa ta'aa ulfaadhaan jira. Namni waa ka arjoomu waan gahee irraa hafeefii miti. Rakkoon hawaasa sanii kiyya jechuuf hawaasa san cinaa dhaabachuuf waa namaa arjooman harka waa hiixatetu waaqa biraallee waa argataa nama biraallee galata qaba waan jedhuuf namni waa namaa arjooma. Bu'uuruma san sababeeffachuun baankiin Awaash guyyaa har'aa magaala keenyatti ayyaana Faasikaa fuuldura keenya jiru kana sababeeffachuudhaan yoo xiqqaate qarshii 300 ol ta'u baasuun harka qalleeyyii magaala keenyaa keessaa namoota muraasaaf haga nama 50tiif deeggarsa taasisa. Deeggarsi kun waliin jirraa nutu isinii jira. Baankiin kunis keessanii isinis kan baankii keenyaati. Hawaasa daldalaa fi namoota waa qabu qofaa miti. Miseensonni keenya hiyyeessi miseensa keenya isin cinaa jirraa isin waliin jirraa. Cinaa jiraachuun yookaan dagalee walii deemuu miti. Waliin jirraa rakkoon keessanis rakkoo kenna. Akkuma warri waa qabu nu bira waa kaatee yookaan liqeeffatee tajaajila argatu warri waa hin qabnes baankii Awaashirraa deeggarsa argachuu qaba. Nutis waan hojjannurraa hawaasa kanaaf kennuu qabna jechuun akka biyyaatti mallaqa guddaa kennu akka magaala keenyaatti illee isa keessaa waan muraasa kana deeggarsaaf nuu kennaniirani. Deeggarsa isaan nuu godhaniif maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa nageellee Arsiitiin guddaa galatooma ulfaadha jechuu barbaada. Al takkanaa galateeffadha. Akkuma aadaa saba keenyaatti illee irra caalaa kennuudha kan jaalannu. Gargaaramuun immoo waan rakkoo humna olii ta'e malee waan nutti gameef yookaan waan nutti jabaatee malee deeggarsa baay'een feenu. Deeggarsa kana jalaa ba'uudhaaf ofii nuuf dandeenye jireenya keenya fooyyeffachuuf hojii humni keenya aga danda'een waa hojjannee deeggarsa kana jalaa bahuun nurra jiraata. Har'a warra fudhatu bara dhufu immoo warra kennu ta'uuf qopheessuun nurra jira. Yoo nama tokkollee ta'e as keessa sadarkaa saniin namni dhufu hin dhabamu waan jennuuf. Kanaaf deeggaramuun akkuma jiru deeggaruufis keessa keenyatti of qopheessuun nurra jira waan jedhu. Kana immoo waan xiqqaa harkaa qabu baankiin Awaash ayyaana Faasikaa akka biyyaatti yookaan akka addunyaatti kabajamu sababeeffachuun guyyaa har'aa deeggarsa kana nuu godhuuf irra deebi'ee galatoomaadha. Manni amantaa keenyaa fi akkasuma abbootiin amantaa nu cinaa dhaabattanii bakka kanallee nu hayyoomtanii bakki kunis kenna isinis kan keessanii hawaasni kunis kenna kan isaa tettanii waliin dhaabattanii deeggarsa kana kennuu keessaniif galatoomaa ulfaadha jechuu barbaada. Ulfaadha. Singahee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaam badeessan barbaarsa gara biyya lafaa kanatti dhufee ayyaana Faasikaa kana sababeeffachuudhaaf baankiin Awaash Tulluu Lidaa Qulqulluu Giyoorgisii Nageellee Arsii keessatti kan argamu deeggarsa guddaa kana ummata keenya taasiseera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra badansan qulqulloota samiitti gateet warra badansan barbaaduu dhufe nuus ayyaana Faasikaa onnaa kabajnu ayyaana Faasikaa nuyi gammannee onnaa oollu nu biratti kan argaman magaala keenya jalatti kan argaman ayyaana kana gammadanii akka oolan taasisuudha. Baankii Awaash baay'ee maqaa mana amantaatiin baay'ee galateessinaa. Qaamni mootummaa bulchaan Nageellee Arsii
nujalatti kan argaman ta'a qaamni mootummaan wajjin ta'ee gargaarsa guddaa kana ummata keenya taasisuudhaan maqaa amantaatiin ammas deebisnee baay'ee galateessina. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana gaarii isinillee karma kana. Eshi galatooma. ወይ ችግር የለውም። እሺ ሰላም እንዴት ነው? ተሙ ሰላም ነው። እንኳን አደረሱት። እንዴት ነው ባንኩ ያገዘውን ድጋፍ እንዴት ነው የሚያዩት? እግዚአብሔር ይስጥልን፣ አስታውሻ አድርግልን፣ ኗሪ ያደርገን፣ እናንተን የማይኖርልን። አሜን። ያው ከእናንተ ጋር ነን ለማለት ነው። ያን ያህል ትልቅ ነገር ባይሆንም በቃ ከእናንተ ጋር በጣም ይከብዳል። አብረን ከህዝቡ ጋር ከእናንተ ጋር ለማለት ነው ይሄን ያደረግነው። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ ከእናንተ ጋር እንሆናለን ብለን እናስባለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። መልካም በዓል በወዲሁ። መልካም ለእናንተ በዓል። አሜን። እሺ